Ashamaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiloolee qophiilee wayitaawaa qabannee jiruun hanga dhumaatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Filannoon pirezidaantii fi itti aanaa pirezidaantotaa karaa ammayyaa fi iftoomina qabuun gaggeeffameera. Yaa'iin paartii badhaadhina lammaffaa torban kana taa'amaa ture. Ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii paartichaa gochuun filatee jira. Obbo Tamasgen Xurunee fi obbo Adam Faaraa pirezidaantota itti aanoo ta'uun filamanii jiru. Dr. Abiy Ahmed dabalatee itti aantonni lachuu akkaataa dambiittiin bulmaataa paartii badhaadhinaatiin fuuldura hirmaattota yaa'ichaatti ba'uun waadaa galaniiru. Filannoon kunis teknooloojiin deeggaramuun karaa iftoomina qabuu fi ammayyaa'aan raawwatamee jiraachuu odeeffannee jirra. Kanumaan walqabatee yaa'ii kanarratti ibsa ejjennoo 8 baasuusaas ni beekama. Isaan keessaas hojiilee misoomaa hunda galeessii hawaasa hirmaachisee caalmaatti cimee itti fufuu, bilisummaan miidiyaa akka kabajamu akkasumas qaamolee ergama diigumsaa qaban irratti murannoon qabsaa'uu kan itti fufu ta'uu, tattaaffiiwwan faayidaa Itoophiyaa kabachiisuuf eegalaman cimanii itti fufuu, nageenyaaf dursa kennuu fi walitti bu'iinsa hambisuuf hooggantoonni fi miseensonni paartichaa hundi akka hojjetan kallattii kaa'eera. Hanga yaa'iitti aanutti kan jedhamee ol hojjechuu fi kan eegamu ol raawwachuun Itoophiyaa badhaadhina hunda galeessatti ceessuuf abdii qabaachuu paartichaa ibsa isaan himeera. Bara ol ka'iinsa Itoophiyaa dhugoomsuuf bifa hirmaachisaa ta'een ni hojjetama. Haqqa lammiilee eeguuf tajaajila dhaabbilee haqaa ammayyeessuu, ijaarsa dhaabbilee jabeessuu, dinagdee guddaa ijaaruuf mul'ata qabame milkeessuuf kutannoon kan hojjetamus ni ta'a. Barnoota qulqulluu dhalootaaf kennuu, fayyummaa hawaasaa eeguu, seenessa waloo gabbisuun, tokkummaa sabdaneessummaa ijaaruun cimee kan itti fufudha. Hojii dippiloomaasii faayidaa biyyaalessaa dursan irratti kutannoon hojjechuun hojii adda duree ta'a jechuunis xumura argatee jira. Egaa jaallatamtoota keenya qophii qabannee asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.